Yooyaa akkam jirtu dhaggeeffattoonniif daawwattoonni keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kana addunyaa maraa Empire Itoophiyaa Oromiyaa giddugaleessa baha biyyoota ollaa taatanii kan nu caqasaa jirtan hundi keessanuu nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jenna. Guyyaa har'aa kana qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Qophiin addaa keenya kan inni xiyyeeffatu immoo guyyaa har'aa kana marsareetii hawaasummaarra xalayaa adda bilisummaa Oromoorraa barreeffame dhimmoota alaabaa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatu ilaalchisee haalawwan deemaa jiran irratti akka deebiinuuf kennan gara adda bilisummaa Oromootti bilbilee addi bilisummaa Oromoo qondaala adda bilisummaa Oromoo dhimma kanarratti akka ibsaa kennan nu heeranii jiru. Isaa waliin gaaffiif deebii gabaabaa goone qabannee dhiyaannaa nu wajjin tura. Amni cunqurfama haabaa oona lalisu. Amni cunqurfama haabaa oona lalisu. Yooyaa qondaala adda bilisummaa Oromoo Jaal Waaqoo Noolee guyyaa har'aa kana haala marsareetii irra deemaa jiru xalayaa adda bilisummaa Oromoorraa barreeffame jedhu ilaalchisee gaaffii gabaabaa isiniif dhiyeessinuuf deebii nuu kennuuf asitti argamu keessaniif guddoo galatoomaan jedha. Fayyaata isinillee miidiyaa keessan kanarratti haala yeroo irratti dhimma jiru burjaajii jiru hanqisuudhaaf nu gaafachuu keessaniif ulfaadha galatoomaan jedha. Tifufuudhaan egaa marsareetii irra guyyaa har'aa kana wanti naanna'aa jiru xalayaan adda bilisummaa Oromoorraa barreeffame jedhamu tokko gara Koongireesii Federaala Oromootti hoogganaan itti aanaa durataa Koongireesii Federaala Oromoo obbo Jawaar Mohammed marii kaafaa'uun geggeessaa jiru biyyoota alaa irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun akeeka siyaasaa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal faallessu lallabaa jira akka jedhu komii kan of keessaa qabutu barreeffamee jira jechuun uummanni Oromoo immoo komii garaagaraa kaasaa jira. Mee gara qabiyyee xalayaa kanaatti osoo hin galiin dura qabiyyeen xalayaa kanaa waliigalaa maal fakkaata? Maaliif kun barreeffamuun barbaachise kan jedhurraa haa jalqabnu. Ayyee fayyaa ta'e ulfaadhu dhugaadha. Nuti xalayaa san irratti qabiyyeen xalayaa sanii waanuma gabaabaadha. Innis waltajjiilee garagalaa biyyoota alaa biyyoota lixaa kana keessatti ammaan tana itti aanaan durataa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohammed geggeessaa jiru irratti deddeebi'ee waltajjiilee banaa irratti alaabaan adda bilisummaa Oromoo yeroo mul'atudha kan argaa jirru. Dhugaadha jaarmiyaaleen siyaasaa kamiyyuu alaabaa mataa isaanii of danda'e qabu. Akka seera biyyaatittillee akka seera jaarmiyaatittillee namni kamiyyuu alaabaa mataa isaa qaba. Waltajjii isaa dhoksaa fi cufaa fi banaa kamurrattu alaabaa isaatti dhimma ba'ee waltajjii isaa seeraa san geggeeffata. Sagantaa isaa imaammata isaa san uummata isaatti balballoonfata jechuudha. Haala amma mul'ataa jiru ammoo kan argaa jirru waltajjiin taa'amaa jiru waltajjii Koongireesii Federaalaa Oromoo ta'ee alaabaan dhimma itti bahamaa jiru alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Kuni ammoo tokko hariiroo waahillummaa qabsoo waliin qabnu irratti illee dhiibbaa uumuu danda'a. Inni lammataa ammoo alaabaa waliin kabajuun kun seera kamiinuu jira. Alaabaa paartiin tokko dhimma bahee sochoosuun sirrii miti kan jedhu qabiyyee kanaatiin kun sirrii miti kun dhaabbachuu qaba kan jedhudha qabiyyee xalayaa sanii kan baasuu dandeenya.
Galatooma mee komii erga xalayaan kun bahe gara dhaaba keessanitti ka'aa jiruun akka miidiyaatti kaasuu barbaada. Innis mariin geggeeffamaa jiru kun hawaasa Oromootu marii kana waamee qopheessaa jira. Kanaafuu hawaasni Oromoo akka alaabaa kana hin gargaaramne waan addi bilisummaa Oromoo jedhetti fudhatamee wanti ka'u jira. Isa kanoo akkamitti ilaaltu? Hawaasa Oromootu alaabaa kana alaabaa ko jedhee ofitti fudhatee jira. Addi bilisummaa Oromoos immoo alaabaan kun alaabaa Oromoo akka ta'uuf qabsaa'aa jedhanii warri komii kaasan jiru. Isa kana maal jettu isin? Dhugaadha, jalqabumarraayyuu addi bilisummaa Oromoo bu'uureffamuu isaa irraa eegalee uummata kana keessaa bu'uureffamee akeekaa fi kaayyoo uummata kana galiin ga'uudhaaf qabsaa'aa. Alaabaan addi bilisummaa dhimma itti bahaa jiru yookiin alaabaan addi bilisummaa Oromoo qabatee socho'aa turee fi jiru alaabaa akeekaa fi kaayyoo uummata kanaa ibsuudha. Kanaaf alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaan uummata Oromoo faajjii qabsoo bilisummaa Oromooti. Alaabaa uummanni Oromoo alaabaa kiyya jedhee onnee isaa keessa kaawwatee baratti itti wareegamaa ture, itti wareegamaa jirudha, ittis wareegamuuf jirudha. Sababni isaa sababa alaabaan adda bilisummaa Oromoo bareeduuf yookaan huccuu isaa laalee osoo hin taane ergaa isaati, qabiyyee isaati, akeekaa fi kaayyoo isa keessatti hammatame laaleeti. Uummanni kun kan alaabaa kana qabatee ittiin socho'aa turee fi jiruuf. Alaabaa kana uummanni kun akka barbaadetti dhimma itti bahu mirga qaba. Nuti xalayaa kana kan barreessine keessatti ajandaan uummanni kamiyyuu alaabaa kanatti dhimma bahuun qabu kan jedhu waan tuyne waan kaasne hin qabnu. Alaabaan alaabaa uummataati. Haddatti alaabaan kun alaabaa paartiiti malee egerii boruu Oromiyaa boruu keessatti uummanni kun alaabaa kiyya jedhee alaabaan kun akka alaabaa biyyaa ta'u ofitti qabsaa'aa jira. Uummanni kun kiyya alaabaa kiyya jedhee boruu alaabaa biyyaa godhachuuf jira. Kanaaf uummanni mana isaa keessaa qaba, namni dhuunfaa waajjiraalee isaanii keessaa qaba, iddoo barbaadanitti qabatanii dhimma barbaadan irratti dhimma itti bahuu kan danda'an alaabaa isaaniiti. Kanaan wal qabatee burjaajiin tokkollee uumamuu hin qabu. Nuti as biratti alaabaa kana uummanni fayyadamuu hin qabu. Adda bilisummaa Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromootu fayyadamuu qaba jennee qabxiin keenya tokkollee hin turre, hin jirullee, hin jiraatullee. Sababni isaas alaabatu kan uummataa waan ta'eef sin jechuudha barbaada. Mariin kun isoo kan uummataati akkasitti maaf ilaalamaa jedhanii warri kaasan jiru. Gama kanaanoo maal naan jettu? Isin immoo akka dhaaba keessanitti mariin geggeeffamaa jiru, kaafaa'otu geggeessaa jira jedha. Isa kana irratti waahilummaatiin koongireensii federaalaa Oromoo wajjin addi bilisummaa Oromoo walitti dhiyeenyaan hojjetu jirtu. Inni kun waliin faallessu akkamitti ilaaltu? Fayyaa ta'e inni kun sirriidha, dhugaadha. Waltajjiin achirratti taasifamaa jiru waltajjii kaafaa'ooti, waltajjii adda bilisummaa Oromooti miti. Waltajjii kamuu irratti uummanni alaabaa isa jaalatu qabatee bahuu danda'a, mirga isaati. Garuu waltajjii san kan kontirool godhu, kan to'atu, waltajjii san kan taliiqu, waltajjii san maaneej godhee kan ittiin socho'aa jiru kaafaa'oodha. Kaafaa'oon alaabaa mataa isaatti dhimma bahuu danda'uu qabaadha. Teessoo irra taa'ee waltajjii geggeessaa jiru san irratti. Heera dhaabaa keessatti waan taasifame waan kaa'ametu jira jechuudha. Alaabaan kamiyyuu, aasxaan kamiyyuu alaabaa jaarmiyaa isa biraa qabachuu ni danda'a. Inni kun yoomi yeroo jaarmiyaan kun lamaan dhimma waloo irratti yookaan akeeka wal fakkaataa qabanii dhimma waloo irra waliin socho'a yookaan hiriira nagaa yeroo waliin bayanitti wal geeddaruu fi waltajjii banaa waliin ta'an irratti alaabaa lamaa wal jijjiiranii waliin ta'uun ni danda'ama. Kun heera keessa jira. Kan isaaniis akkasi. Kanarraa kan hafe waltajjii taasifamu san irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo fafoo qabuudhaan ajandaa isaanii san imaammata isaanii san dabarfachuun inni kuni burjaajii uumuu mala. Isa kana hanqisuuf isa kanarratti wassobuu hin qabnu, dhugaa jiru walitti himna. Uummanni keenyas beekuu danda'uu qaba. Akka koongireesii federaalaa Oromoo alaabaa mataa isaanii qaba. Jawaar obboleessi keenya kaleessa waggoota kurnan darban keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo fayyadamee dhimma itti ba'aa ture. Haddatti ammoo miseensa paartii tokko ta'ee dabreeyyuu hoogganaa paartii tokko ta'ee alaabaa mataa isaanii osoo qabaniyyuu alaabaa jaarmiyaa biraatti dhimma ba'uudhaan inni kun burjaajii uuma. Waahilummaa qabsoo keenyaa keessattis hanqinoota uumuu danda'a. Kun akka hin dhalanneef isa kana iftoominaan walitti himne malee hammeenyummaan biraa jiraatee miti. Inni kun ifaadha. Sagantaa tokko yeroo geggeeffattutti, ajandaa kan kee yeroo babal'ifattutti waan kan keessaniin qabattee gadi baata malee kan qaama biraatti dhimma baatee gadi hin baatu. Dhugaan jirullee isuma kanaa jechuudha.
Gaari gaamee an komii marsareetii irra deemaa jirurraa kaaseetan akkanatti kaase. Gama biraatiin immoo amma xalaan kun mataan kan barreeffame mataa dhaabichaa KFO ka geggeessan Dr. Mararaa Guddinaa fi isaaniin bilbilaan argachuuf yaalii godhaan jira. Yoon argadhe illee duubara dhiyeessuu yaala. Gama KFOtiin deebiin xalaa kanaaf kenname jira. Hagammaatti waan argine hin qabnu. Waan keessaanis haa ta'u ifatti dubbataniitiin hin jedha waan argine hin qabnu. Gama biraatiinis immoo komiima hundaarratti hundeeffatte gaaffii kennaan hin jedhin malee qabiyyeemti xalaa sanaayyuu haalli inni itti barreeffamee fi qabiyyeen xalaa sana keessa jiru addi bilisummaa Oromoo ibisoota garaagaraa inni kanaan dura baasaa ture wajjin waliin madaaluu jedhanii warri komii kaasanis jiru. Isa kanarratti maal jetta kan jedhuu fi dhumarratti immoo egaa haalli deemamaa jiru kun wanti xalaan sun jechuu barbaadeef haalli itti ibsamaa jiru waan wal faallaa jiru natti fakkaata akka hubadhutti. Isa kana uummanni Oromoo akka hubatuu fi dhumarratti waan dhaammattan yoo qabaattanis achumarraan hin carraasiniif kenna. Fayyaa ta'e isa mana gaafatteef qabiyyeen xalayaa sanii ifaa fi mul'ataadha. Waan inni jedhu dhalaan dhalu yookaan komii addaa osoo hin taane ifatti waan amma ta'aa jiru waan mul'ataa jiru wal qabatee waltajjiilee taasifamaa jiru irratti hoogganni KFO alaabaa adda bilisummaa Oromootti fayyadamaa jira. Inni kuni alaabaa jaarmiyaa siyaasaa ta'ee boordii filannootti galmaa'ee ofishaalii beekama. Kan isaaniis akkas walgahii isaanii irratti kan ta'uu qabu kana inni kun sirrii miti kan haa sirraa'u isa jedhu ifatti hooggana isaaniitiif fi jaarmiyaa isaaniitiif barraa'edha. Xalayichi kan jedhu kana malee waan biraa waan addaa waan wal faallessuu fi ajandaa uummata Oromootti yookaan akeekaa fi kaayyoo uummata Oromootti waan bu'uu fi wal dhibdee addaa waan uumuu hin qabu. Isa kana uummanni Oromoo ifatti beekuu qaba jechuudha. Kan biraa akka walii galaatti uummanni Oromoo ifatti wanni jala sararree itti himnu wanni hubachuu qabu alaabaan kun alaabaa adda bilisummaa Oromoo qofaa miti. Alaabaa miseensaa dhaabaa qofaa miti. Alaabaa uummataati. Heericha dhaabaa keessa jira. Dhaabni gaafa socho'u akka itti socho'u tooftaa fi tarsiimoo mataa isaa sagantaa siyaasaa isaa diriirfatee heera isaa keessatti kaa'atee jira. Isa keessatti alaabaan barbaachisummaa isaa, abbummaa isaa fi dhimma itti bahiinsa isaa kaa'ee jira. Akka kanaan alaabaan kun kan uummataati. Kan keenya hunda uummanni itti fayyadamuu qaba. Jaarmiyaan siyaasaa tokko ammoo sagantaa isaa balballoonfatu yoo barbaade ajandaa isaa uummata isaatti ibsachuu yoo barbaade karaa isaatiin karaa mataa isaatiin ibsachuu qaba malee aasxaa fi alaabaa isaatti dhimma bahee ibsachuu qaba malee isa kan biraatti dhimma bahee ajandaa isaa isa keessaan ibsachuu hin qabu. Inni kuni burjaajii uuma. Waltajjiin sun waltajjii adda bilisummaa Oromooti miti. Waltajjii Koongiresii Federaalawaa Oromooti. Isa kana nuu beekaadha. Akeekni adda bilisummaa Oromoo qabsaa'u beekamaadha. Akeekni Koongiresii Federaalawaa Oromoo qabsaa'uun beekamaadha. Addi bilisummaa Oromoo akeeka isaa aasxaa isaa keessaan ibsa. Alaabaa isaa keessaan ibsa. KFO'n akeekaa fi kaayyoo isaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo keessaan sababa ibsuuf hin qabu. Isa kanaaf ifatti hoogganni KFO kanarra dhiisuu qaba. Nu waa illan qabsooti. Akka itti waliin hojjennu fi waliin tarkaanfannu qabna. Karaa kanaan kun hin baasu sirrii miti isa jedhuuf xalayaa san barreessine isa kana akka dogoggoraatti nu hubachuu hin qabu. Uummanni keenya iftoominaan waan kana ifatti nu hubachuu qaba kan jedhu dhaamsa qabna. Fayyaa ta'e. Ayyagaa yaada gabaabaa dhimma xalahaa marsareetii irra deemu ilaalchisee naa kennitaniif qondaala adda bilisummaa Oromoo Jaal Waaqonolee guddoo galatoomaan jedha. Isinillee ulfaadhaa fayyaa taasisu. Gama KFO'tiin kan xalaan kun isaanitti barreeffame yaada maalii qabu kan jedhu deebii argachuudhaaf gara Dr. Mararaa argachuuf yaaliin godheenaa fi milkoofne koree hojii raawwachiistuu dhaabichaa kan ta'e maqaan isaanii akka hin heeramne kan barbaadan immoo yeroodhaa fi dhimma kanarratti akka walii galaatti hoogganni taa'ee marii godhee waan irra ga'e waan hin jirree fi ejjennoo mataa kiyyaa ibsuuf immoo hin danda'u jechuun naaf dhaamani. Gara fuulduraatti deebisaan biraa yoo argannes qophii keenya taanutti qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Nagaan nuuf tura. Jechaan hamileen kutannu hangamtuun kurfamnu himoona himmamnu irree ba'ootii himoona hin shakkinu irree ba'ootii himoona hin shakkinu irree ba'ootii himoona hin shakkinu irree ba'ootii himoona hin shakkinu.
barbaade.